Yoo yaa argaa fuunee hordoftoonni yuutuubii koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodha galata waaqayyoo. Yuutuubii koo subscribe warra gootan guddaa galatoomaa warroonni hin goones immoo subscribe godhaatii na waliin rifeensa keessan sirreeffadhaa isiniin jedha. Warri gootanii warri like na gootan galatoomaa guddaa galatoomaa Oromoo koo. Akkuma argaa jirtan har'allee waa'ee rifeensa keenyaaf waan nu ta'u qabadheen yaadde. Akkuma argaa jirtan abukaadoo tokko, muuzii tokko, akkasumas immoo zibaadii beektu ijoolleen biyya hambaa jirtan kanan qopheeffadhe coconut oil jechuudha. Iddoo kanatti zibaadii maashinichatti naqachaan jira jechuudha. Innaa akkuma argaartan muuziinis jira, abukaadonis jira. Iddoo kanatti wantan dubbachuu barbaadu dhugaa dubbachuuf ani faayidaa isaa ofirratti waan hin argeefidha. Kana dura farmii kan jaamu ijoolleen biyya hambaa jirta yoo beektanii gisee 4 ol dibadheera jechuudha. Sun immoo mataa koo na jalaa balleessee jechuudha. Hin kukkutee mataa yeroo sanaaf lallaafisee yeroo sanaaf mataan koo gaarii ta'e malee gaafarraa badu mataa namaa cicciraa caafiisaa akka cidiitti bakka namatti hin tolu mataan jechuudha caafiinsaa rifeensisaa. Na kanaaf abukaadoon immoo sanaaf gaariidha jechuudha. Muuziin illee abukaadoon illee killeen illee gaariidha jechuudha. Akkuma argaa jirtan abukaadoo koo akkasitti naqachaan jira jechuudha. Garuu abukaadoon kan bushaate utuu ta'ee filatamaadha jechuudha. Doktoroonni yeroo tokko hin dubbatu waa'ee abukaadoo irratti mataa miidhameef abukaadoon gaarii akka ta'e jechuudha. Muuziin illee walitti dabalamee killee faana gaarii akka ta'e doktoroonni ni barsiisu jechuudha. Rifeensaaf bareedaadha jedhu. Dhuguma immoo ani yaaliin ofirratti argeera baay'ee gaariidha jechuudha. Warri mataan keessan isin jalaa babbade farmiidhaanii qalamiin illee ni balleessa. Qalamiin illee kan isin jalaa balleesse kana fayyadama. Kan fayyadamtan immoo gisee tokko gisee lama ton taane ji'a lama yoo immoo ji'a 3 ilaala. Jijjiirama isaa ofirratti ilaalaa jechuudha. Jijjiiramni inni dura agarsiisu mataanii gaafa sirrachuu barbaadu mataan ofii inni lallaafaa jechuudha. Sana booddee inni caccabu inni harca'uu hin isaa jechuudha. Naa kun akkuma argaa jirtan kanatti maashinichatti naqadheera. Qibaatii kanallee jechuudha coconut oil kanatti hin dabalee achiin nan daakee fidadheen dhufe. Yeroo ndaaku immoo keessan galchine jechuudha sagaleen akkan seenneefidha. Akkuma argaa jirtan akka kanattanii naqachaa jira jechuudha qodaa kootti. Torbanitti gisee 2 fayyadama akka kanatti jechuudha. Baay'ee des nama ja'a mataa namaa lallaafisiisa. Har'a killeetti hin goone jechuudha. Sababni isaa hin qabuutidha. Yoo argattan itti godhadhaa. Yoo abdanis immoo rakkoo hin qabu akkasumatti gochuu ni dandeessu jechuudha. Garuu immoo tuutti gootanii gaariidha. Maaliif killeen vitaaminii ishee baay'eedha waan ta'eef isheen bicaa keessaa faayidaa guddaa nuu qabdi nuufi jechuudha. Akkuma argaa jirtan akkas fakkaataa jechuudha.